Tole egaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Nageenyi badhaadhaa. Egaan akkuma beekamu yeroo darbe keessa waliin ilaalaa kan turre waa'ee PPE kana jechuudha. Property Plant Asset Equipment kan jennu waliin eegallee turre jechuudha. Paartii lama waliin ilaalleerra. Har'a immoo paartii sadaffaa yookiis isa xumuraadha kan waliin ilaallu. Chaapteriin kun baay'ee bal'aa konseptii garaa garaa of keessaa qaba. Baay'ee hubachuus hin barbaachisa jechuudha. Torbee kana keessa kana nan xumuraa yookiis paartii kanaan xumurraa. Isaa booda torbee dhufu keessa maal ilaalla? Financial Management Chapter 4 irraa kaanee Risk and Return kan jedhu irraa kaanee waliin ilaalla jechuudha. Egaan gamanumaan maatii chaanelii keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhu tuquun maatii chaanelii keenyaa ta'anu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaan kallattumaan gara toopikii chaapterii keenyaa irraa kanaatti haa ceenu. Innis depreciation kan jedhuun eegalla jechuudha. Baay'ee ni beektu Fundamental of Accounting 2 keessatti barattaniitu waan ta'eef depreciation maal akka ta'e baay'ee isiniif haaraa miti jedhee yaada. Gabaabumatti depreciation is jedha the accounting process of allocating the cost of tangible asset to expense in a systematic and rational manner to those spread expected to benefit from the use of asset jedha. Gabaabumatti depreciation jechuun maal jechuudha? Accounting process ta'ee systematically maal gochuudha? Kostii tangible asset jechuudha. Yookiis PPE jennu kana jechuudha. Systematically adeemsa itti gara maalitti jijjiiraa deemnudha. Yookiis gara maalitti allocate gochaa deemnudha. Gara maalitti gara expensiitti tooftaa ittiin systematically akkasuma rationally gara expensiitti allocate gochaa deemnudha jechuudha. Depreciation innis over it is useful life jechuudha. Amma fakkeenyaaf aseetiin tokko qarshii 100,000 buildingidha haa jennu. Qarshii 100,000 binne waggaa 10f nu tajaajila erga jennee jechuudha. Maal goona waggaan hamma kanan fayyadamaa deema inni fakkeenyaaf 100,000 keessa waggaan 10,000 fayyadamaa deema hamma kana irraan tajaajilama jenne gara expensiitti gaafa kutaa deemnu jechuudha. Kostii maali? Kostii aseetii yookiis buildingii kanaa jechuudha. Systematically akkasuma rationally jechuudha. Inni kunis bu'aa akkamii qaba? Gaafa allocate gochaa deemnu expensiitti jechuudha. Maal nu gochaa deema? Taaksii keenya nu hir'isaa deema jechuudha. Ammauntii taaksii nuyi kaffalaa deemnu nu hir'isaa deema. Actually kaashiin nuyi baasnee hin jirru expense jennee kan galmeessine jechuudha. Gabaabumatti maal goona? Systematically expensiitti kutaa deema. Actually garuu kaashii waan baasnee hin qabnu. Aseetii kana waggaa amma kanan fayyadama. Waggaa gatiin har'attiin bite gatii amma kanadha. Waggaa 10 fayyadama yoo ta'e waggaa tokkotti hammaman fayyadamaa hammaman fayyadama jenne systematically akkasuma rationally gaafa gara expensiitti hamma irraa fayyadamne sana expense gochaa deemna jechuudha. Waggaan maal goona? Hamma fayyadamne sana waggaa 10 erga na fayyada jenne amma fayyadamne waggaa jalqabaa amma fayyadamne waggaa lammaffaa amma fayyadamne systematically maalitti kutaa deemna jechuudha. Gara expensiitti yeroo qoodaa deemnu jechuudha. Kanaafi kana jechuudha. Fixed asseetiif yeroo baay'ee depreciation jenna ammauntii expense gochaa deemnu sana jechuudha. Gaafa intangible asseetii ta'u immoo kanneen akka patent goodwill warra jennu kana jechuudha. Isaan akkasiif immoo amortization expense jenna. Akkasuma mineral resourceif immoo maal jenna? Depletion expense jenna jechuudha. Yeroo allocate gochaa deemnu jechuudha. As keessatti gaaffii sadiitu ka'a.
innis what depreciable base is to be used kan jedhu depreciable akkamittan depreciate gochaa deema isa jedhu depreciable base akkasuma useful life isaa akkamidha kan jedhu akkasuma methodii kamiin costii kana yoon fayyadame gaarii ta'a kan jedhu jechuudha. Methodii depreciationii isa jennu kana jechuudha. So yeroo baay'ee useful life kun fa'i judgmentiidha. Personal judgment accountant tokkoon kan inni murtaa'u hamma kana na fayyada. Garuu judgmentiin sun maalidha? Maalirratti hundaa'uu qaba? Informationii gaara ta'e wayii irratti hundaa'e maal ta'uu qaba? Judge godhamuu qaba useful lifein gaafa murtaa'u jechuudha. So depreciable base gaafa jennu maalidha? Depreciable base jechuun amountii hammamiin depreciate gochaa deemna. Isa jedhuu fi depreciable basein maalidha yeroo hunda original cost minus residual value. Residual value jechuun waggaa sana fayyadamne hamma irraa hafuu danda'u jennee yaan hamma kana irraa hafuu danda'a haftee wayii jechuudha. Hamma kana irraa hafa jennee kan yaannu sana jechuudha residual value. So kanaaf depreciable basein keenya yeroo calculate goonu jechuudha original cost minus maalidha residual value jennee arganna. Innis depreciable base keenya nuu dhufa. Fakkeenya asirraati 10,000 fudhatee residual value isaa 1,000 jedhe. So depreciable base 9,000 bifa kanaan arganna. Service estimation of service leaves isa jedhu hagamiif na fayyaduu danda'a gaafa jennee estimate goonu jechuudha. Service life often differs from physical life jedha. Company retires asset for two reasons jedha. Kana jechuun service life physical life sanas irraa adda ta'uu danda'a. Because of different reasons jechuudha. Service life hamma kana na fayyada kan jennuu fi hamma inni tajaajiluu danda'u yookiis immoo physical life hamma inni turuu danda'uu fi hamma inni nu fayyaduu danda'u sababoota garaa garaa differ ta'uu danda'a. Kaampaaniin immoo retire kan godhu yookiin hojiirraa kan dhaabu sababoota garaa garaafidha. Aseetii isaa jechuudha. Aseetii isaa hojiirraa dhaabuu danda'a. Tokko physical factor kan jennu kana jechuun physically dadhabuu danda'a. Aseetiin nuyi hold gooneerru suni jechuudha. Aseetiin fayyadamaa jirru suni physically dadhabuu danda'a. Tajaajila nuyi barbaannu nuuf kennuu dhiisuu danda'a. Kabiraan economic factors kan jedhu inadequacy, supersessionii fi obsolescence kan jedhu. Fakkeenyaaf economic factor kan jennu kun maal ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf aseetiin tokko outdated ta'uu danda'a jechuun yeroo wajjin deemuu danda'a. Fakkeenyaaf har'a inni na fayyadaa jiru waggoota muraasaa booddee because of technological factor maal ta'uu danda'a? Outdated ta'uu danda'a. Tajaajilaan ala ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf kabiraa bakka buusuu qaba narra jiraata ta'a. Yeroo akkasii economic factory warra jennu isaan kanadha jechuudha. Kanaaf sababoota garaa garaa retire godha kaampaaniin aseetii isaa jechuudha. Sababoota gurguddoo lamaan kana physical factory, economic factory kan jennu kanadha. So kanaafiyyuu maal ta'a? Estimated useful life fi physical life sababoota kana garagar ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf physical life isaa normally har'allee jiraachuu danda'a garuu useful life isaa wajjin itti tajaajilamuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Yeroo akkasii useful life jennu haga kana nu tajaajila jennee kan keenyu jechuudha. Physical life jechuun normal life aseetiin sun turuu danda'u isa jedhudha jechuudha. Kanaaf depreciation immoo metodii gurguddoo meeqa fayyadamna? Sadiidha. Innis activity method warra jennu. Kabiraan straight line. Kabiraan immoo diminishing or accelerated method warra jennu jechuudha. Inni kun immoo maal ofiisaatti meeqa of jalaa qaba? 2 of jalaa qaba. Innis sum of the years digit and declining balance method kan jennu jechuudha. More barattaniitu just isinii tuttuqee mandarbachuun malee. So metodii waan kana sadan fayyadameeti kan inni
depreciation hojjetu jechuudha. So activity method gaafa jennu maalidha? Kostii waan tokko useful life irratti osoo hin taane production irratti yeroo hundaa'u jiraachuu danda'a. Waggoota yeroo nu tajaajilu irratti osoo hin taane fakkeenyaaf productivity isaa irratti hundaa'uu danda'a. Aseetiin tokko jechuudha. Yeroo akkasii useful life fayyadamna osoo hin taane production life fayyadamna jechuudha. Production life fayyadamna. Yeroo osoo hin taane amountiin produce gochuu danda'u estimation sana fayyadamna jechuudha. Yeroo akkasii unit of activity fayyadamna malee maaliin fayyadamnu? Useful life isaan fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf cost of crane asirratti fudhateera. Innis maalidha? 500dha. Estimated useful life isaa immoo meeqadha? 5 years, sorry. Estimated salvage value isaa meeqadha? 50dha. Akkasuma productive life in hours. Productive life in hours. Haurii hamma kamii wantani jechuu danda'a, produce gochuu danda'a isa jedhudha. Estimated isaati jechuudha. So depreciation isaa gaafa hojjennu maal 5 years ishee jettu kana hin fayyadamnu jechuudha. Maaliif aseetiin tokko maal irratti hundaa'a? Amount produce gochuu danda'u irratti hundaa'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo depreciation isaa hojjennu gabaabumadha. Maal goona? Jalqaba depreciable base isaa baafannaa jechuudha. Depreciable base isaa booddee amount ittiin depreciate ta'u baafannaa. Isaa booddee maal goona? Yeerii jenne sana keessatti hagam haurii hagamiif tajaajile kan jedhu wayii baafnaa jechuudha. So amma as keessatti depreciable base isaa meeqadha? Depreciable base isaa 50 hir'isu salvage value jechuudha. Original costing isaa 500 sorry hir'isu 50 jechuudha. 50 jechuun immoo estimated salvage value isaati. So gaafa hir'isnu meeqa ta'a? 450 ta'a jechuudha. Egaa estimated productive life in hour isaa immoo meeqadha? 30 jenneera. Isaa booddee depreciation charge isaa argachuuf meeqa firra jechuudha? Per unit isaa jechuudha. Or total estimated hour isaaf gaafa irre depreciate amount ittiin depreciate gochaa deemnu argachuuf maal goon? 30 firra. Isaa booddee meeqa nuu ta'anni kuni 0 tuqaa sorry amount ta'e nuu dhufa. Isaa booddee maal goona jechuudha? Yeerii keessa jirrutti hagamiin nu tajaajile kan jennu calculate goona jechuudha. So ittiin baay'isna as keessatti Stanley'n hagam use godhe jedha 4000 hours first year jedha. Isaa booddee depreciation isaa maal ta'a jechuudha? 50 jennaa hir'isuu 500 sorry 500 hir'isuu 50 hiruu 30 jennaa. As keessatti immoo meeqa fayyadameera? 4,000 fayyadameera inni 4,000 yoo baay'isnu 60 dhufa jechuudha. Depreciation keenya bifa kanaan calculate goona jechuudha. Yeroo useful life jennu jechuudha. Yeroo kamii yeroo straight line method fayyadamnu immoo maal goona? Straight line keessatti yeroo hundaa maalidha? Depreciation maalidha? Wal qixadha. Waggaa tokko, waggaa lama, waggaa sadii akkas over it is useful life the same dha jechuudha. Depreciation straight line keessatti jechuudha. So jalqaba depreciable base baafannaa 500 hir'isuu 50 jennaa jechuudha as keessatti. Isaa booddee as keessatti immoo straight line gaafa fayyadamnu immoo estimated useful life isaa fayyadamnaa jechuudha. Waggaa 5 isa jedhu kana yeroo straight line ta'u jechuudha. Waggaa 5 firraa isaa booddee maal goona jechuudha? Depreciation keenya argannaa jechuudha. Depreciation keenya argannaa jechuudha. Kanaaf depreciable base keenya asii meeqadha? 450 immoo 5 gaafa hirtanii jechuudha. Depreciation keenya meeqa ta'a jechuudha? 9,000 ta'a jechuudha. Wagga over 5 years it is 90,000 dha jechuudha.
waggaa lammaffaa, waggaa sadaffaa, waggaa arfaffaa, waggaa shanaffaa irrattis maal ta'a 90 ta'aa deema jechuudha. Yeroo straight line fayyadamnu depreciation keenya jechuudha. Inni kan biraan diminishing balance warra jennu jechuudha. Yookiis diminishing charge warra jennu. Innis lamatu jira inni irraa sum of the years digitii fi maalidha jenne double declining isa jennu jechuudha. Sum of the years digit gaafa jennu maal gootu waggaa shan yoo jedhe maal jettu waggaa shan yoo jedhe tokko ida'uu, lama ida'uu, sadii ida'uu, afur ida'uu, shan ida'uu haga shaniitti deemtu jechuudha. Yoo 10 ta'e haga 10tti deemtu jechuudha. Tokko ida'uu, lama ida'uu, sadii ida'uu, afur ida'uu, shan ida'uu, 6 bifa kanaan deemtu. Tootaalii isaa argattu jechuudha. Yookiis immoo gabaabumatti foormulaa isin fayyadamtan n into n plus 1 over 2 jettanii argattu jechuudha. N jechuun useful life sana jechuudha. Useful life jechuudha. Bifa kanaan argachaa deemtu. Kana erga argattanii booda maal gootu bifa kamiin wantini jedha formulaa ishee kana fayyadamtu n into n plus 1 over 2 erga jettanii booda maal goosunit fakkaate maal gootu isa jalqabaa irratti maal gootu first year irratti maal gootu 5 over 15 jettu as keessatti amma waggaa 5dha. Ida'amni dijiitota sanaa meeqa nuu dhufeera 15 nuu dhufeera jechuudha. 15 erga nuu dhufe waggaa 5f immoo jenne irra waan ta'eef 5 irra 15 jenna waggaa jalqabaa irratti jechuudha. Osoo 10 ta'ee maal goona ida'amoota tokko hanga 10 jiran tokko ida'uu, lama ida'uu, sadii ida'uu, afur jenne haga 10tti deemneet waggaa jalqabaa irratti maal goona 10 irra jenne tootaalii ida'anii arganne jechuudha. Asirratti akkasitti arganna ture jechuudha. As keessatti waggaa 5 jedheera. Kanaaf depreciation gaafa hojjennu sum of the years digitii fayyadamne jalqaba irratti maal goona for the first year maal goona depreciable base arganne irra dura. Innis depreciable base akkamitti arganne 500 hir'isuu 50 arganne irra. Residual value irraa hir'isne depreciable base arganne irra. Isaa booddee maal goona for the first year 5 irra 15 jennee baay'isnee argannaa jechuudha. Innis 150 isaa booddee ishee kanaan baay'isnee 150 argannaa jechuudha. Then second year irratti 4 over 15 jennaa jechuudha. 4 over 15 third year irratti 3 over 15 jennaa. Akkasuma immoo waliin baay'isaa deemna. Maaliin depreciable base isaatiin baay'isna jechuudha. Ishee kanaatiin jechuudha. Ishee asii depreciable base kan jennu ishee kanadha. Isheetiin baay'isaa deemna. Ishee kana hiruu kana jenneeti jechuudha. Depreciation fractionii kana depreciable base dhaan gaafa argannu maal gochaa deemna? Depreciation expense argachaa deemna. Isaa booddee book value immoo asiin barreeffachaa deemna jechuudha. Book value jechuun maalidha? Original cost minus maali jechuudha? Accumulated depreciation jechuudha. Book value ishee kana jechuudha. Accumulated depreciation immoo fakkeenyaaf at second year jechuun accumulated depreciation expense of first year and depreciation expense of second year jechuudha. Accumulated depreciation second year irratti osoo isin gaafate accumulated gaafa jedhu ida'ama wayii jechuudha miti. Third year itti yoo jenne immoo ida'amoota depreciation expense kan waggoota 3 jechuudha. So book value gaafa barbaadaa deemtan maal gootu original cost minus accumulated depreciation jettanii argachaa deemtu jechuudha. Then some of the years digitii kana irratti waggaa jalqabaa irratti maal gootu useful life fakkeenyaaf waggaa 5 waan ta'eef 5 irra 15 jettu jechuudha. Osoo 10 ta'e 10 irra jettu ida'ama isaanii sana jettu waggaa jalqabaa irratti. Akkasuma hir'isaa deemtu hamma xumura isaa geessanitti jechuudha. Waggaa 5ffaa irratti ammas keessatti maaldha? 1 irra 15 jenna jechuudha. 1 irra 15 jenna jechuudha. Isaa booddee depreciation fractionii fi depreciable base immoo waliin baay'isaa deemtu depreciation expense keessan argachaa deemtu jechuudha. It is so easy. Kanaaf baay'ee salphaadha. Kabiraan immoo maalidha? Yeroo maal fayyadamtanii yeroo diminishing or double declining balance method isa jennu kana jechuudha. Isa kana immoo
inni kun immoo akkamitti depreciation isaa hojjechaa deemna jechuudha. Jalqaba maal goona dabil gaafa jennuyyuu straight line to dabil ta'aa deema jechuudha. Inni kun by the way double declining kan jedhamee fi depreciation expensein gara jalqabaa irra guddaa ta'aa deema garuu immoo hir'achaa deema jechuudha. Double declining balance method jechuudha. Innis maal goona kan fakkeenyaaf percentage ittiin straight line hojjennu ni beekna yoo ta'e isuma lamaan baay'isneet fayyadamna jechuudha. Akkatti wanti goonu yoo kanan beekne yoo maal goona 100% over estimated useful life jechuudha. As keessatti amma 5 waan ta'eef 5f jenne baay'isuu 2 jennee argannaa jechuudha. Isaa booddee kana jechuun meeqa 100% 5f gaafannu 20%. Isaa booddee lamaan gaafa baay'isnu meeqadha 40% jechuudha. Isaa booddee maal gochaa deemna original costii keenya as keessatti depreciable assetii sana depreciable base sana ton taane original costii baay'isaa deemna. Original cost times maal jechaa deemna maal gochaa deemna original cost yookiis immoo carrying value times maal jenna percentage asitti arganne kana jechuudha. Akkasitti baay'isaa deemna jechuudha. Example isaatiin sinii gala. Kanaaf amma as keessatti waggaa 5 waan ta'eef egaa akkuma amma calculate goone 100% irra 5 jenne baay'isuu 2 inneerra. Estimated useful life isaaf irra. Osoo 10 ta'e 10 irra ture jechuudha. Isaa booddee lamaan erga baay'isne percentage arganna. Isaa booddee carrying value keenyaan baay'isaa deemna jechuudha. Amma fakkeenyaaf first year irratti maal goona carrying value isaa maal ta'a 500 original cost sana jechuudha. 500 baay'isu 40% asitti 4% arganneera 100% irra 5 baay'isuu 2 jenne jechuudha. Isaa booddee depreciation expense 200 ta'a. Accumulated depreciationinis 200 dha jalqaba irratti jechuudha. So carrying value nigaa asirratti meeqa ta'a 300 nuuf ta'a jechuudha. 300 innis maalidha 500 hir'isu accumulated depreciation keenya jechuudha. Kana waggaa lammaffaa irratti maal goona carrying value waggaa lammaffaa irratti meeqa argan 300 kana jechuudha. Maaliif depreciate ta'ee rakaa takka 200 so isa 40% baay'isna. Isaa booddee depreciation expense keenya meeqa arganna 300% 40 gaafa baay'isnu 120 arganna. Isaa booddee accumulated depreciation second year irratti meeqa ta'a depreciation first year fi second year jechuudha. Innis 200 fi ida'u 120 gaafa walittinaan 320. Isaa booddee carrying value at third year meeqa ta'a jechuudha 500 hir'isu 320 jechuudha. Gaafa walirraa hir'istan meeqa siniif ta'a 180 siniif ta'a jechuudha. Isaa booddee 40% baay'isnutu depreciation expense third year argattu. Isaa booddee accumulated depreciation third year argachuuf ida'amoota depreciation expense waggoota 3 walitti ida'atu jechuudha. Isaa booddee haga maal irra geessanitti dhuftu jechuudha. Haga salvage value yookiin immoo 50 miti rees keessatti haga achi geessanitti deemtu jechuudha yookiin waggaa 5ffaa irratti jechuudha. So yoo walqixa dhufuu dhiise adjust gootu jechuudha. Adjustmentii barbaada. As jalatti sirriitti ibseera ilaala. Yoo bakka kanatti walqixa dhufuu dhiise adjustmentii fayyadamtaniitidha kan isin hojjettanii jechuudha. Kabraani group and composite depreciation kan jedhu group godhanii depreciate gochuu fi component depreciation kan jedhaman ni jiru. Group jechuun akkuma maqaan isaa ibsu bakka tokkotti depreciation hojjechuu isa jedhudha. Asitti hojjetee jira bifa kanaan jechuudha. Tokko tokkoon isaanii depreciate godhee dhumarratti cumulative accumulated depreciation meeqa argateera yookiis depreciation expense jechuudha 9,700 argateera. Composite jechuun bakka tokkotti yeroo walitti qabu jechuudha. Depreciation expense isa jechuudha. Group or composite depreciation inni jennu aseetota garaagaraa depreciation isaanii hojjete isaa booddee gaafa walitti da'u. Kabraan immoo component depreciation kan jennu jechuudha.
Component depreciationiin immoo maalidha? Componentii aseetii tokko ta'anii garuu different useful life yoo qabaatan jechuudha. Different useful life yoo qabaatan componentoota sana qofa qofaatti depreciate gochaa deemna jechuudha. Fakkeenyaaf IFRS requires that each part of item of property, plant and equipment has significant to the total cost of asset must be depreciated separately. Componentonni sun immoo useful life garaa garaa qabaatanii akkasuma immoo yeroo maal goonu aseetii isa guddaa sana wajjin compare gaafa goonu componentiin sun significant yoo ta'e costiinsa so qofa qofaatti yookiin separately dha jechuudha kan nuyi depreciate goonu jechuudha yookiin depreciation expense isaanii kan nuyi hojjennu jechuudha. Amma as keessatti illustrationiin kun Euro Asia Airlines purchase airplane for meeqa jedha 100 million on January 1, 2016 jedha. Airplane has useful life of 20 years and the residual value 0 jedha. Euro Asia use straight line method for depreciation for its airplanes jedha. Euro Asia identifies the following components amount and useful lives jedha. Asitti warri mul'atan kun maalidha? Componentii maaliiti? Airline makanaati jechuudha. Euro Airline kanaati. Euro Airline kun maalidha? Useful life 20 qaba. Costiin isaa immoo meeqadha? Miliyoona 100dha. Miliyoona 100dha. Isaa booddee componentii airline ta'anii different useful life qabu. Costiin isaanis significantidha. Yeroo isa kana wajji wal bira qabnu yookiis amma ta'e guddaadha jechuudha percentagein isaanii maali wajjin airline kana wajjin gaafa wal bira qabnu jechuudha. So warreen kun separately maal ta'u jechuudha? Depreciate ta'u jechuudha. So yeroo depreciation hojjennu tokkoon isaanii jechuudha straight line fayyadamne jechuudha. Inni kun 20dha useful life insa 20f gaafa irru depreciation isaanii kan arganna. Isaa booddee totally meeqanuu dhufa bifuma kanaan useful life qofa isaanii firtu total depreciation kana arganna jechuudha. Then gaafa journal entry isaanii hojjennu depreciation expense this depreciation expense accumulated depreciation this jechuudha. Componentiin tokkoon isaanii maal ta'uu qabu jechuudha? Qofa depreciate ta'uu qabu jechuudha. Maaliif airframe airline sana keessa airframein miliyoona 60 engine componentii miliyoona 32 componentii biraan immoo miliyoona 8 jechuudha. Waliigala miliyoona 100. Airline sun componentiin isaanii yeroo totally wajjin bira qabnu significant waan ta'eef componentiin sun akkasuma maalidha? Useful life garaa waan qabaniif separately maal ta'uu qabu jechuudha? Depreciate ta'uu qabu jechuudha. Yookaas depreciation isaanii separately hojjetamuu qaba jechuudha. Osoo bakka tokkotti hojjenne meeqa ta'a ture jechuudha? Osoo bakka tokkotti hojjenne miliyoona 100 hiruu 20f isa jedhu kana nuuf ta'a jechuudha. Innis waa biraanuu dhufa jechuudha. Garuu IFRSin yeroo componentiin isaanii significant ta'anii useful life garaa qabaatan separately depreciate ta'uu qabu jedha componentiin isaanii suni. So bifa kanaan hojjetamu. Egaa maal godha? First year irratti jechuudha 2016 irratti non current assets section keessatti akkamitti report godha? Airplane 100 airplane accumulated depreciation miliyoona 8 tuqaa kanaan erga irraa hir'isee miliyoona 91f 400 kanaan report godha jechuudha. Bifa kanaan report godha. Osoo componentii depreciating godhu ta'e immoo accumulated depreciation meeqa irraa hir'isuu qaba ture? Miliyoona 100 hiruu 20f jennee isa argannu sanaan hir'isuu irra ture jechuudha. Yookiis miliyoona meeqa ta'a? Miliyoona 5 immoo waan akkasii ta'a jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu qabu. Garuu IFRSin componentii differently yookiis immoo separately
depreciate godhaa jedhee nu ajajaa jechuudha. Kabiraan egaa ishuun depreciationii keessa jiru maalidha? Partial period gaafa ta'u jechuudha. Akkamitti akka depreciate goonu yeroo depreciation for partial period kan jennu kabiraan immoo yerootti depreciation revise ta'u ni jira jechuudha. Isaan kana keessatti akkamittiin akka hojjennudha ishuun as keessatti ilaallu jechuudha. Partial period jechuun amma yeroo baay'ee jechuudha. Jaanuwaarii irra bitame Desembarii irra dhumu yeroo baay'ee aseetiin tokko jechuudha. Carraan inni fakkeenyaaf jalqabni waggaa akka warra adiitti miti kan hojjennu kan biyya alaatti. So Jaanuwaarii jalqabaa Desembariidha dhumni isaa. As keessatti kan hojjechaa turre warra akkasiifidha. Garuu maalidha? Aseetiin tokko maal godha? Juunii yookaan Juulaay yookiis immoo Meey irratti bitamuu danda'a. So yeroo akkasii akkamitti depreciation hojjennaadha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf Jaanuwaarii irratti osoo bitame rakkoon qabu waggaa tokko isaa wanti jenna waan ta'eef. Amma Juunii irratti osoo bitame Juunii walakkaa waggaa irratti jechuudha. Walakkaa waggaa irratti osoo bitame waggaa sana keessa depreciation hojjechuuf maalidha? Tokkorra lamaan hojjechuu qabna malee waggaa tokko sanaan hin fudhannu jechuudha. Maaliif? Erga ji'oonni bara sana keessa erga ji'oonni 6 darbaniitidha waan ta'eef kan hin eegalaa jiru. Kan inni bite jechuudha. Kanaaf yeroo ishuun akkasii ka'u akkamitti depreciation hojjennaadha. Even warra darbe kana sirriitti beektuu yaada. As keessatti kan isin beekuu qabdan yeroo partial year ta'u jechuudha. Kan isin sirriitti hubachuu qabdan jechuudha. Illustration kana waliin haa ilaallume. Illustration kun maal jedha? Mesaroid Corporation purchased a new machine for its assembly process on August 1, 2015. The cost of this machine was 150,000. The company estimated that the machine would have salvage value of 24,000 at the end of its service life. It is estimated at 5 years and its working hours are estimated at 21,000 hours jedha. Year end is December 31 jedha. Egaa eessarratti bitame la? Waan kuni Augustii meeqa irratti bitame? Tokko 2015 irratti jechuudha. Kana jechuun Jaanuwaarii haga Augustii meeqatu jira? Erga ji'oonni 7 darbaniiti bitame jechuudha. 2015 erga ji'oonni 7 darbanii bitame jechuudha. Waan kun yeroo kana depreciation isaa akkam ta'a isa jedhudha. Kan nuyi as keessatti barbaannu. Asirratti maal goona jechuudha? Annual depreciation akkam ta'a? Amma straight line gaafa ta'u annual depreciation keenya maal ta'a? Depreciable asset over estimated useful life jenneerra miti as keessatti meeqadha? 150 hir'isuu meeqa jechuudha? Depreciable assetiin keenya yookiis depreciable basein keenya 150 hir'isuu 24,000 kana jechuudha. Kunuwaasi depreciable basein keenya original cost minus maal jechuudha? Estimated salvage value jechuudha. Innis meeqa dhufa? 150 irraa 24,000 gaafa hir'isnu meeqa dhufa? 126 jechuudha. Isaa booddee annual depreciation keenya meeqa ta'a? Meeqa ta'a as keessatti? 126 over 5 jennaa jechuudha. Annual depreciation keenya jechuudha. Annual depreciation keenya akkasitti argannaa jechuudha. Isa kana gaafa hirtanii isti takka hireetan ilaala. 126 over 5 jechuun meeqadha? Annual depreciation keenya meeqa dhufa jechuudha? 25,200 nuu dhufa jechuudha. Partialiin keenya immoo meeqadha? Meeqaan baay'isna?
5 irra 12 baay'isna jechuudha. Maaliif ji'oonni 7 darbaniiru waan ta'eef 5 irra 12 baay'isna ishee asitti annual depreciation keenya arganne kana jechuudha. So yeroo 5 irra 12 baay'isnu meeqa nuu dhufa jechuudha? Partialiin keenya partialii yeroo 5 irra 12 baay'isnu 5 irra 12 gaafa baay'isnu meeqa nuu dhufa? 10,500 nuu dhufa jechuudha. At the first year jechuudha. 10,500 nuu dhufa jechuudha. So 2015 irra depreciation expense keenya meeqa ta'a jechuudha? 10,500 ta'a jechuudha. 10,500 debit goona accumulated depreciation 10,500 debit goona jechuudha. Then isaa booddee maal gochaa deemna? Waggoota afur hafaniif maal ta'a deema? Annual depreciation if partial depreciation walqixa ta'a deema jechuudha. Maaliif annual full year dha waan ta'eef 2014 2016 guutummaa isaa fayyadamna 2017 guutuu waggaa guutuu 2018 waggaa guutuu waan jennuuf akkasitti waan deemnuuf maal ta'a deema jechuudha 25,000 200 ta'a deema jechuudha partially wanti ta'u hin jiru jechuudha as keessatti isaa booddee 2020 irra immoo meeqa ta'a jechuudha 7 irra 12 baay'isna jechuudha 7 irra 12 baay'isna jechuudha isaa booddee bifa kanaan hojjenne argachaa deemna jechuudha. As keessatti maal gootu jalqabarra hammamtu erga hammam darbeeti kan inni bitame kan jedhu beekuu qabdu. Ji'a 7 darbe waan ta'eef kan inni fakkeenyaaf waggaa 5 mitiire kan inni wanti ni jedhu 2015 jalqabeetu meeqa irratti dhaabbata jechuudha. Oogustii 2015 jalqabeeti. Oogustii 2020 irra dhaabbata jechuudha. Osoo Jaanuwaarii jalqabee ta'e 2019 irratti xumurama ture waan kun. Garuu Oogustii irratti erga ji'oonni 7 darbanii waan ta'eef Oogustii 2020 irratti xumurama jechuudha. Dhaqee 2020 ji'a 7 haammataa jechuudha. So 2020 kana irratti partial yeariin keenya maal ta'a? 7 irra 12 baay'isna jechuudha. Annually wal fakkaata straight keessatti jechuudha. 25,200 kana meeqaan baay'isna 7 irra 12 jechuudha. Ji'a 7 itti fufaa jechuudha 2020 keessa. Maaliif jalqaba 2015 irra ji'oonni 7 erga darbaniiti jalqabe waan ta'eef. Kanaaf 5 irra 12 maaliif fayyadamne? Ji'oota 5 tafa waan ta'eef jalqaba irratti jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hojjechaa deemtu jechuudha. Isa kana guutaa deema. Annualiin isaa wal fakkaata. 25,200 jechuudha. Kan inni adda ta'u straight line keessatti first year irra 5 irra 12 baay'isna 2020 kana irra immoo annual depreciation isa arganne sana 7 irra 12 baay'isna jechuudha. 7 irra 12 baay'isna bifa kanaan hojjechaa deemna jechuudha. Straight keessatti. Unit of activity yeroo irratti hundaa'u waan ta'eef partial year waan jedhu that man affecting godhu jechuudha. Partial year. Kanaaf maal goonare jalqabarra journal entry qopheessi yoo jedhe 4,800 suma sirratti arganne kana debit goona credit accumulated depreciation 4,800 kanaan debit goona jechuudha. Maaliif inni kun yeroo irratti hundaa'u waan ta'eef partial year ni jennu sun actual amount fayyadamne sana waan nutti agarsiisuuf affecting godhu jechuudha. Partial year wanti jennu unit of activity method keessatti jechuudha. Isaa booddee sum of the years digit kan jennu immoo akkamitti hojjetama? Jalqaba akkuma dura isinitti hime jechuudha. N into n plus 1 over 2 jennee irra miti antanii keenya argachuuf ida'ama digitoota jechuudha. Yookiis 5 year yoo jedhe 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jennee haga 5 yoo 10 ta'e haga 10tti deemnaa inni yoo karaa gabaabaa immoo ida'ama digitoota sana argachuuf n into n plus 1 over 2 tiin arganna jenneerra. So erga kana arganne ila asitti sirriitti qalbeeffadha. Bakka kanas sirriitti qalbeeffadha. Sum of the years digit gaafa ta'u jechuudha. Maal goona depreciable base keenya arganneerra. Innis maal goone 150 hir'isuu 24
hir'isnee depreciability keenya arganneera. Isaa booddee jalqaba first year irratti akkamitti hojjechuu qabna? First year irratti 2015 irratti erga ji'oonni 5 darbaniiti maal ta'e jechuudha? Hojii eegale waan ta'eef kan ji'oota 5 duwwaa herreeguu qabna jechuudha. Annual depreciation keenya maal goona jechuudha? 5 irra 12 baay'isna jechuudha. Kanaaf dura maal jenne 5 irra 15 jenneerra. Jechuun gaafa isa kana hojjennu maal gochaa deemna? Fractioniin yookiis numerator inni jennu yookiin waamamaa jenna miti. Waamamaa inni jennu sun hir'achaa deema haga wanti isaatti. Jalqabarra 5 fayyadamna. Estimated useful life isa jenne sana. Kanaaf 5 irra 15 baay'isuu 12 kana argan. Amma egaa waggaa lammaffaa irratti akkam ta'a? Waggaa sadaffaa irratti akkam ta'a isa jennudha. Amma egaa maal ta'a? 2016 irratti maalidha? Ji'oota 7 jechuudha. 2016 irratti ji'oota 7. Isaa booddee jiini 5 gara 2000 meeqaatti ji'oota jiini 7 kan 2015 irratti fayyadamuu qabnu sanatu as ce'ee waan ta'eef 7 irra 12 baay'isna jechuudha. Isaa booddee 2016 immoo meeqatu nu hafa? 5 irra 12tu hafa jechuudha. So 5 irra 15 baay'isuu 7 irra 12 ida'uu jenna. Depreciable asset kana jechuudha kan ittiin baay'isaa jirru. 4 irra 15 baay'isuu 5 irra 12 kan 2016 jechuudha. Kan 2016 jennu isheen 7 sun 2015 irraa dabarte jechuudha yaadisa. Kanaaf depreciable asset baay'isuu jenna 5 irra 15 baay'isuu 7 irra 12 ida'uu jenna. Depreciable asset 4 irra 15 baay'isuu 5 irra 12 gaafa walitti daanu meeqa ta'a? 24,500 kan isa jalqabaa jechuudha. Ida'uu 14,000 keenya gaafa walitti daanu 38,500 jechuudha. Accumulated depreciation immoo depreciation expense of first year plus second year jechuudha. So akkasitti hojjechaa deemu. Kan 2017 gaafa deemnu immoo maal ta'a? 2017 gaafa deemnu immoo ji'a torbaayyuu isa 2016 irraa darbedha. Kanaaf 4 irra 15 baay'isu 7 irra 12 isaa booddee 2017 keessa kan herreegamuu qabu 3 irra 15 kan ji'a 5 qofaadha jechuudha. Akkasitti deemna jechuudha. Isaa booddee ida'ama lamaan isaanii jechuudha. Akkasitti herreegaa deema. 2018 irraa immoo jiini 7 kan 2017 irraati. Isaa booddee jiini 5 immoo exactly kan meeqa keessaati jechuudha? Kan 2018 keessaa. Akkasitti walitti hidhaa deemtu jechuudha. Ishee kana sirriitti qabadha. 7 inni darbe sun kan yiirii isa wanti keessatti kan herreegamaa deemu jechuudha. Bifa kanaan erga hojjettanii 2020 irratti bifa kanaan hojjetama. Baay'ee salphaadha. Yaada isaa takkaa hubannaani. So depreciation expense akkanatti galmeessina. Isaa booddee double declining gaafa jennu immoo maal goona? Kan jalqabaa gaamma maal goona? Akkuma dura jenne annualiin isaayyuu as keessatti meeqa ture? Straight line useful life insa waggaa 5 mitiire? Waggaa 5 dhibba irra meeqa 5 jenne baay'isuu lamaan arganna. As keessattis 40% ta'a. Isaa booddee original costii keenya kan first year isinitti agarsiisa. Original costiin 150 ture. 150 jenna baay'isuu enna 40% asitti 40% arganne waan ta'eef annual depreciation keenya asitti arganna jechuudha. 40% dhaan baay'isaa 150 baay'isuu 40% meeqa ta'a? 60 ta'a jechuudha asitti. Annual depreciation insa. Partialiin immoo maal goona? Meeqaan baay'isne jechuudha? 60 keenya 5 irra 12 jechuudha. Ji'a 5 duwwaa fayyadame waan ta'eef 2015 irratti jechuudha. 60 baay'isuu 5 irra 12 jechuudha. Sorry. 60 yeroo sorry 60
60 baay'isuu 5 hiruu 12 jechuudha. Meeqa ta'a jechuudha? 25,000 ta'a jechuudha. 25,000 ta'a jechuudha. Jalqaba irratti 25,000 ta'a. Depreciation expensiin 2015 25,000. Isaa booddee kana booddee salphaadha. Maal argattu asitti 25,000 irraa hir'istanii bakka kanatti maal argattu? Kan waggaa lammaffaa 125 argattu. Isaa booddee 40%dhaan baay'isaa deemtu. Baay'ee salphaadha as keessatti. Kan first year duwwaa of eeggannoo gochuu qabdu. 5 irra 12 baay'isuu qabdu jechuudha. Annual depreciation waan argattan sana meeqaan baay'isuu qabdu? 5 irra 12 baay'isuu qabdu. Isaa booddee maal gochaa deemtu? Walirraa hir'isaa deemtu. Caring yookiis immoo book value isaa baafachaa deemtu jechuudha. Amma waggaa lammaffaa irratti 125 ta'a. Maaliif? Depreciation first year 125 waan ta'uuf jechuudha. So yeroo akka kanaatti hojjechaa deemnu isaa booddee 40%dhaan baay'isaa deemna. Bifuma kanaan yookiis bifuma dura hojjechaa turre sanaan hojjenna. Baay'ee qallaalii ta'a. So bifa kanaan qabadha. Inni kabiraanii maalidha? Revision of depreciation rate kan jedhu waliin haa ilaallume. Revision gaafa jennu fakkeenyaaf maalidha? Aseetiin tokko maal ta'uu danda'a? Useful life isaa waggaa 10 jennee dura estimate gooneerra. Isaa booddee yeroo murtaa'e wayii tokko keessatti yeroo murtaa'e wayii erga fayyadamnee booda maal ta'a? Gaafa revise goonu jechuudha. Waggoota meeqa ta'uu danda'a? Waggaa 15 ta'uu danda'a. Useful life isaa jechuudha. Yeroo kana akkamitti depreciation hojjennaa kan jedhudha. Issue biraan jechuudha as keessatti. So illustration kana haa ilaallume. Illustration asitti nuuf kennameera. So illustration kanarraa sirriitti siniif gala yaada. Arkaida HS purchased equipment for 510,000 which was estimated to have a useful life of 10 years with residual value of 10,000 at the end of the time. Depreciation has been recorded for 7 years on a straight line basis. In 2015 jedha kana jechuun waggaa 8ffaa irratti jechuudha. It is determined that total estimated life should be 15 years with a residual value of 5,000 at the end of the time jedha. Maalidha? Jalqaba meeqa qaba? Kostiin meeqaan bitame? 500 fi 10,000. Isaa booddee waggoota estimated useful life isaa waggaa 10 jedhame. Residual value 10,000 dha. Isaa booddee depreciation hagamiif hojjetameera? Waggoota 7 hojjetameera. Straight line fayyadamee jechuudha. Isaa booddee 2015 jechuudha. Waggaa 8ffaa isaa irratti gaafa revise godhanii useful life isaa maal ta'e? Waggaa 15 ta'uu qabaa jedhame. Isaa booddee residual value isaa immoo hagamidha? 5,000 ta'uusaa. Isa 10,000 ture 5,000 ta'uusaa jechuudha. Ni jijjiirame jechuudha. So yeroo kana maalidha? Journal entry kan prior years barbaadiyedha as keessatti. Journal entry kan prior years iyyuu yookiis kan waggoota darbanii wanti revise ta'u hin jiru as keessatti kan beekuu qabdan. So journal entry barbaachisu hin jiru jechuudha. Answer isa kan asumatti deebisuuf duubatti deebinee wanta revise goonuu hin qabnu jechuudha. Kan gara fuulduraa prospectively dha malee retrospectively wanta revise goonuu hin qabnu jechuudha. Isaa booddee 2015 booda maalidha? Maal goona jechuudha? Depreciation expense calculate goona jechuudha. Yookiis waggaa 7ffaan erga darbe kan revise goonu prospectively gara fuulduraatti jechuudha. Waggaa 8 irraa qabee saafe sana revise goona jechuudha. Kan duuba revising godhamu. So gaafa revise goonu maal goona? Kan jalqaba waggaa 7f maal ta'eera? Depreciate ta'eera jechuudha. Kanaaf kan waggaa 7 depreciation sana barbaanna jechuudha. Useful life equipment costing 500 fi 10,000 dha. Salvage value 10,000 dha jenneerra. Depreciable base 500 ta'a. Isaa booddee waggaa 10 waan ta'eef gaafa 10 firru annual depreciation 50,000 ta'a. Waggaa 7 immoo waan ta'eef depreciation yookaan accumulated depreciation waggaa 7 meeqa ta'a jechuudha?
torbaan gaafa baay'isnu 350 ta'a jechuudha. So amma gaa book value isaa akkam ta'aadha waggaa torba irratti book value original cost minus accumulated depreciation mitiire gaafa walirraa hir'isnu meeqatti gala 160 jechuudha. Isaa booddee gaa waggaa 8 irraa qabee meeqatu hafa waggaa 8 gaa revise godhameera waan ta'eef estimate sila meeqa tafa ture waggaa 3 qofaa tafa ture waggaa 15 ta'uu qaba jedhame waan ta'eef waggaa 8 nu hafa jechuudha. So estimated useful life in as keessatti 8 ta'uu qaba jechuudha. Maaliif waggaan 7 darbeera waggaa 8 hafa 15 irraa jechuudha. So 8 firuu qabna jechuudha. Isa salvage value kudhan fayyadamne immoo 5 fayyadamuu qabna jechuudha as keessatti jechuudha. Isaaf kanaaf asitti book value isaa meeqadha? 160 calculate goone arganneera. Salvage value immoo meeqatti revise ta'e 5,000 revise ta'e. Yeroo depreciable base 155 ta'a jechuudha. Estimated useful life immoo 15tti waan ol guddateef 3 kanaafuu ture meeqa ta'a jechuudha? 8 nu hafa jechuudha. Torba fayyadamne irra waan ta'eef. So 8tiif gaafa hirruu kana meeqa ta'a? Annual depreciation 19,575 ta'a jechuudha. So gaafa record goonu depreciation expense amma kanaan accumulated depreciation amma kanaan galmeessina jechuudha. So waggoota 8 hafaniif 19,375 depreciate ta'aa deema jechuudha. Inni kabiraan impairment dha as keessatti jechuudha. Impairment kan jennu maalidha? Impairment jechuun a long lived asset is impaired when a company is not able to recover asset carrying amount either through using or by selling it. Amma fakkeenyaaf maalidha? Maal goona carrying value jechuun original cost minus accumulated depreciation jenne wanta argannudha. Fakkeenyaaf 5,000 jenne assume goonu asitti. Garuu immoo osoo gurguruu barbaanne yookiis fayyadamuu barbaanne meeqa jedha yookiis percent value of its future cash flow barbaanne 4,000 haa jennu. 4,000 nuu kenna yookiis otoo gurguruu barbaanne maal nuu kenna 4,000 duwwaatti gurgurra soo ta'ee maalidha? Waan nuyi galmeessaa jirru carrying value 5,000 dha nuun jechaa jira. Gabaarra yookiis immoo kan inni actually nuu kennuu danda'u garuu 4,000 duwwaa jechaa jira. Gaafa revise godhame gaafa test godhamu jechuudha. Yeroo kana impairment jira jechuudha. Maaliif carrying value maali olidha? Fair value yookiin recoverable amount ol waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maaltu jira? Impairment jira jechuudha. Impairment nama fakkeenyaaf maal ta'uu danda'a? Waan ta'e keessaa cabuu danda'a. Kanaaf maal ta'uu danda'a? Waan nuyi barbaanne sana nuu kennuu dhiisuu danda'a. Kan nuyi galmeessinu waa bira garuu buildingin tokko waa ta'e keessaa cabeera sababa garaa garaa jechuudha. Konkolaataan tokko fakkeenyaaf yeroo deemu bakki tokko wayii tabalaasha'uu danda'a. Kanaaf kostiin inni carrying amount nuyi galmeessinee fi kostiin inni nuu kennu garaa garii ta'uu danda'a. So inni kun maal indicate nuu godha yookiin maal nu agarsiisa? Impaired ta'eera yookiis miidhameera waan jedhu wayii tokko nutti agarsiisa jechuudha. Yookiis kaashii generate gochuu qabu nuun godhu jechuudha. Amount hamma kana generate nuu godha kan jenne expect goonu sana expect nuun godhu. Osoo gurgurre carrying amount gaditti gurgurra. Waan nuyi book value irratti galmeesse book value ennee qabanne jechuudha. Balance sheet keenya sana gadi baasa waan ta'eef impairment jira jechuudha. So impairment immoo akkamitti compare goona? Carrying amount jechuun maalidha? Original cost minus accumulated depreciation jechuudha. Carrying amount inni jennu. Isaa booddee isa maal waliin compare goona? Recoverable amount fi recoverable amount wajjin compare goona. So carrying amount kun greater than recoverable amount yoo ta'e maalidha?
impairment jira jechuudha. Impairment loss jira jechuudha. Yoo walqixa ta'e garuu impairment loss yookiin isaa ol yoo ta'e impairment loss hin jiru jechuudha. Garuu egaa as keessatti waan beekuu qabdanii maaltu jira? Recoverable amount kan jennu fair value less cost to sale jira. Kabiraan immoo value in use kan jennu jechuudha. Gaafa compare gootanii warreen kana lamaan keessaa isa guddaa fudhattu jechuudha. Isa guddaa fudhattanii compare gootu. Compare gootanii carrying amount gadi yoo ta'e maalidha? Impairment jira jechuudha. Impairment loss jira jechuudha. So kanaaf warreen kana value in use jechuun present value of it is future cash flow jechuudha. Fair value less cost to sale jechuun immoo osoo gurgurame gabaarratti hammam baasuu danda'a. Kostiiwwan barbaachisan keessaa erga maal goone out goone aane hammam baasuu danda'a. Fair value less cost to sale kan jennu jechuudha. Kanaaf kana lamaan fayyadamtu jechuudha. Kana lamaan keessaa immoo gaafa lamaan isaanii isinii kenname isa guddaa fudhattu jechuudha. So fakkeenyaaf maalidha? Carrying amountiin asirratti cruise company kan jedhu kana 200,000 dha. Isaa booddee maalidha? Fair value less cost to sale 180 dha. Value in use 205 jedha. So amma as keessatti impairmentiin jiramoo hin jiru jennee compare gochuufi warreen kana lamaan keessaa inni guddaan isa kami? Value in use miti isa fayyadamneetu care value kana wajjin compare goon. Kanaaf carrying value nasi 200,000 kana keessaa inni guddaan 205 value in use jechuudha. Kanaaf isa gaafa fayyadamnu as keessa impairment hin jiru jechuudha. Maaliif value in use in keenya 205 waan ta'eef impairment hin jiru jechuudha. Rather karaa biraa amma fakkeenyaaf immoo osoo less cost to sale 180 ta'ee value in use immoo 175 ta'ee carrying value isuma dura 200 soo ta'ee impairment loss jira moo hin jiru kan jedhuufi compare gaafa goonu warreen kana lamaan keessaa isa guddaa fudhan. Inni guddaan 180 jechuudha. So as keessa 200 fi 180 gaafa compare goonu carrying amountiin maalidha? Recoverable amount caalaa jira. Meeqaan 20,000. Kanaaf impairment loss jira jechuudha. Innis amountiin isaa 20,000 jechuudha. Bifa kanaan wanti ni jettu impairment loss gaafa maal gootanii gaafa record gootanii impairment loss on impairment debit gootu accumulated depreciation keessan credit gootu jechuudha. Gaafa lossiin jiraatu immoo depreciation revise ta'aa deemuu qaba jechuudha. Revise ta'aa deemuu qaba. Amma fakkeenyaaf taan kaampaanii kan jedhamu kuni equipment January 2015 irratti amountiin isaa 300 yookiin costiin isaa 300 kan ta'e bitee useful life isaa 3 yearidha. Straight line fayyadamee depreciate gaafa godhu maalidha? 100 ta'a mitiire waggaa 3 keessatti 100 ta'a. Isaa booddee maalidha? Decemberii 31 2015 irra taan kaampaanii kan jedhu kun loosii wayii jiraa jedhe. Impairment lossii 20,000 jira. Kana jechuun recoverable amount maalii gadidha jechuudha. Carrying amount gadi ta'e jechuudha. Yeroo kana impairment lossii debit godha, accumulated depreciation credit godha. Osoo amma yeroo kana depreciation amma akkamitti deebi'uu qaba jechuudha. Waggoota lamaan hafaniif 2016 fi 2017 maal ta'uu qaba? Depreciation inni 100 ta'e revise ta'uu qaba jechuudha. Maaliif impairment 20,000 jira waan ta'eef maal ta'uu qaba? 2016 irratti revise ta'uu qaba. Innis meeqatti revise ta'a? 200 mitiiree amma dhuma 2015 irratti erga 100 keessaa baheeti carrying value isaa 200 yookiin net book value isaa 200 loosiin garuu 20,000 jira waan ta'eef meeqatti gala jechuudha? 180tti. Amma gaa depreciation inni 100 ta'aa deemu waggoota lamaan hafanii fi
180 hojjetamaa jechuudha. Loosiin sun hir'atte 180 yoo hojjetamu 2015 fi 2016 fi 2017 irratti 90 ta'a jechuudha. Inni 100 ture jechuudha. Ni jijjiirama. Maaliif loosiin 20 sun keering ammauntii 2016 irratti isa 200 ta'e sana gara 180tti waan jijjiirtuuf ni jijjiirama jechuudha. Inni kunis faana isaa booddee garuu immoo jedha reverse gochuu ni dandeenya impairment lossii kana jechuudha. Yoo fakkeenyaaf continuously revise maal gochaa deema test gochaa deema waan ta'eef kaampaaniin jijjiiramuu danda'a, recoverable amountiin dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf as keessatti dhuma 2016 irratti jedha. Dhuma 2016 irratti taan kaampaaniin kun maal godhe equipmentiin isaa 96 worzi godhaa jedhe yookiin recoverable amountiin jechuudha. Asitti meeqa jenneerra? 90 jenneerra. 90 jenneerra. Garuu gaafa revise godhan recoverable amountiin maal ta'e 96 dha jedhame. As keessatti gaa maalidha? 6,000 dabalee jechuudha. 6,000 waan dabaleef maal goona? Isa 20 galmeessine sana maal goona amma reverse goona jechuudha. Kanaaf hammamiin 6,000 ishee dabalte kanaan jechuudha. 90 fi 96 gidduu garaagarummaan jiru 6,000 dha. Gaafa revise goonu accumulated depreciation equipment 6,000 debit goona. Reversal of impairment loss isa 20 galmeessine sana keessa 6,000 reverse goona jechuudha. Asitti 6,000tiin dabaleera waan ta'eef kanaaf 6,000 credit goona recovery of impairment loss jenneetu jechuudha. Kanaaf bifa kanaan revise gochuu qaba jechuudha. Kaampaaniin garuu maal gochuu hin qabu kaampaaniin waan ammaa keessatti sirriitti hubachuuf jechuudha. Ammauntii haga 100tti deemuu qaba malee amma otoo 11,000 ta'ee jechuudha. Impairment lossii keenya 11,000 reversing goonu. Maaliif 100 irra darbaka carrying value original carrying value sanarra darbuun qabuudha amma waan as keessatti hubachuu qabdan. Haga 10,000 qofaatti deemuu danda'a as keessatti. Kana jechuun haga 100 ga'uutti jechuudha. Reverse goone carrying amountiin haga 100 ga'uutti qofaa deemna. Originally 100 waan ta'eef waggaa 2017 irratti jechuudha. So 11,000 osoo ta'e reversing godhu jechuudha. Hamma 10,000 qofaatti deemuu danda'a jechuudha as keessatti. 10,000 da'uu 90,000 100 waan ta'eef sana booddee kanti jiru carrying amount waan caalchisuuf sana hin fayyadamnu jechuudha. Ergan kana siniin jedhe kun that much sin fayyada yaadu. Impairment of asset to be disposed kan jedhu kana sinitti meetan gara xumuraatti fidaa deema. Impairment of asset to be disposed kan jedhu yookiis immoo gurguramuu yookiis immoo yeroo baay'ee asset to be disposed kan jedhu kuni fayyadamaaf osoo hin taane gurguruuf yoo holdi godheera ta'e jechuudha. Kaampaaniin fixed assetii tokko maal gochuu qaba? Kan inni report gochuu qabu impairment maal gochuu qaba? Lower cost or net realizable value dhaan galmeessuu qaba jedha yaadi isaanii kun. Depreciation if amortization homtiin hojjetamu. Impairment immoo maal godha? Continuously maal gochaa deema? Wantani gochaa deema, test gochaa deema jechuudha. Amortization if depreciation wanti jedhamu as keessatti dispose gochuu yookiis immoo sale gochuuf hold godheera waan ta'eef equipment sana depreciation fi amortization as keessatti in hojjetanii jechuudha. Isa kana yaadatti qabadha. Inni kabiraan biological natural resource kan jennudha. Natural resource gaafa ta'an maal jenneerra? Depletion fayyadamna jenneerra. Rather than depreciation jechuudha. Dura depreciation kan jechaa turre gaafa natural resource ta'u depletion waan jedhu fayyadamna jechuudha. Yeroo cost isaanii wanti jennu biological assetiif fair value approach fayyadamna. Mineral resource warra kanaaf immoo cost isa jennu kana fayyadamna jechuudha. That much agasmara sin fayyada yaadu.
isa kana ergan kana jedhee kallattumaan hin dabarraa sirriitti dubbisa. Kallattiidhaan maalittan ce'aa rivaluationii kana ce'een sinitti waa'ee rivaluationii kana xiqqoo siniif ibsee darba. Rivaluationii jechuun maalidha? Kaampaaniin tokko maal gochuu danda'a? Akkuma subsequent acquisition isa jennu jechuudha. Yookiis immoo erga acquise godhee booddee maal gochuu danda'a? Kostii dhiisee maal gochuu danda'adha? Fair value fayyadamuu danda'a jedha. Yeroo fair value fayyadamu revaluation surplus fi revaluation loss jiraachuu ni danda'a. Yeroo maal fayyadamu? Yeroo fair value fayyadamu jechuudha. Yeroo fair value fayyadamu revaluation surplus fi revaluation loss jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf laandii tokko haa jennu. Yeroo inni fair value yoo fayyadame revaluationii jenna. Amountiin sanaa ol taatu, kostii ol taatu maalidha? Revaluation surplus jedhamti jechuudha. Kanaaf amma illustrationii kana ilaallu. Siemens Group purchased a land for 1 million on January 5, 2015 jedha. The company elected to use revaluation accounting for land in subsequent period. At December 31, 2015, land fair value is 1.2 million. The entry to record land fair value is jedha. Egaa amma kostiin isaa meeqa jedha asirratti purchase godhee jechuudha. Miliyoona tokkodha. Fair value immoo asitti maalidha? Fair value isaa gaafa ilaalamu immoo meeqa jedha? Miliyoona tokko tuqaa lama jedha. Kanaaf fair value maal caalaa jira? Kostii waan caalaa jiruuf surplus inni jira jechuudha. Inni kun immoo unrealized jennee galmeessinaa jechuudha. So kanaaf laandii keenya hammamiin dabaleera jechuudha. 200 dabaleera waan ta'eef maal goona? 200 debit goona jechuudha. Unrealized gain on revaluation of land jennee immoo meeqaan credit goona? 200 credit goona jechuudha. Isaan kun unrealized gain or revaluation kun eessatti report ta'u? Other comprehensive income keessatti report ta'u jechuudha. Osoo laandii miti ta'e amma laandiin depreciating ta'u, osoo laandii miti ta'e building equipment osoo ta'e immoo laandii ishee jennee debit goone kana laandii jenna osoo hin taane yookiis building jenna osoo hin taane accumulated depreciationidha. Laandiin depreciate waan hin taaneef laandii debit kan gooneef jechuudha. Depreciable assetii gaafa ta'an amma equipmentii gaafa ta'u. Fakkeenyaaf equipmentiin asitti 500 bitame accumulated depreciation isaa meeqadha jedha. Meeqa ta'a? Accumulated depreciation isaa straight line fayyadamee jechuudha. 100 ta'a. Innis 500 hiruu 5f estimated useful life isaa 5dha. Waggaa 5f jechuudha. Isaa booddee salvage value isaa 0dha. Depreciation expense isaa 100 ta'a. Depreciation expense jennee kanaan galmeessineerra accumulated depreciation kanaan galmeessineerra. Isaa booda maalidha? Amma gaa erga depreciate ta'ee booda carrying value isaa 400 galaa jechuudha. Dhuma 2015 kanarratti 400 galaa. So garuu immoo fair value isaa dhuma kanarratti gaafa ilaalamu 460 jechaa jira. Asii carrying value isaa 400 jechaa jira. Asii immoo maal jechaa jira? 460 nuun jechaa jira fair value. Revalue gaafa godhamu jechuudha. Amma dabaleera jechuudha equipmentiin kun. So yeroo kana akkamitti galmeessina? Accumulated depreciation jennee 100 sana reverse goona jechuudha. Ishee dura credit goone sana accumulated depreciation kanaan reverse goona. Equipmentii keenya 40 debit goona. Unrealized gain or revaluation surplus keenya 60 jechuudha. Garaagarummaa 400 fi 460 kanaan debit goona. Amma gaa carrying value kana booda depreciation meeqaan hojjetama jechuudha? 400 fi 60 hojjetama jechuudha. Waggoota arfan hafaniif jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hojjetama. Kana fakkaata konseptiin chapterii kana warri hafan zaatti maachi sin fayyadu jedhee waan hin yaanneef yookiis immoo financial management irratti baay'ee waan barattaniif kana yoon jedhe gahaadha. Asuma irratti nu gaa horaa bulaa galatooma. Financial management dhaan walitti deebina jechuudha. Nagaan tura.